Jirra jirtu. Hordoftoota daawwattoota keenya nagaan isiniif haa ta'u. Akkamitti jirtu? Nagaan keessan kan Dishaanii wajjin fataachaa irra iddoo deemaa irra jechuudha. Iddoo isaa immoo isinitti himnu viidiyoo isaatiin ilaaltu jechuudha. Waa isin agarsiisuuf deemaa irra garuu kanaafuu Pranki singoon. kallattii irra jiran pranki nurratti hojjete sana. Eraa kasin jedhamu wanta deemucha pranki isaa hunjuru sini jedhaati nu ilaalaa garuu viidicha daawwadhaa waan irraa barattanis qabdu. Kanaaf amma karaa gubbaarra deemaa irra keenya safara keenya keessaa baay'ee. Safaran kaleessa keessa badeedha kuula. Mandara san keessa badee. Mandara wal fakkaatti akka bilookiin ishee akka ijoollee lakkuu wal fakkaatti addaan bahu. Ilaa banime. Isa yoo kan tolanii axiriitu jira ka. Axiriin jira qeessa garuu axiriin hin jiru ta'emmoo mana isaa addaan baafata hundi wal fakkaata bilookiin isaa wal fakkaata dishiin isaa wal fakkaata qalamiin isaa illee wal fakkaata. Kasti ala mushurraa mataanii Dishaanii ergiyaana bira ufte akkanatti dabarsaa jiru bareedina miidhagina diimina minaame. Diimataan jira laasa mala fataachaa jira warri Dishaanii gurraatti Qaas irra bareeda iyyuu argite. Ala. Hamaan jedhe la fuula korras badaara. Argitanii? Zayitii sana bichaa Corcorumatti godhee waatti sassaabee nama. Dafaanatti barbaada isa fayyoon arguu hin dandeenye waan ta'eef. Isa waan isaa maaliif ija koo hunduraa dhabamsiisee waaqni dhabamaa isa godhee. Nutti barbaada dafaati. Dafaan nutti barbaada. Isheen kunoo na biyya gallu jaarsa argannaa itti baay'een keessan miti isheen biyya galtee kunoo akkatti ashaarutti ol baati irsiin jiru gadi buuti irsiin jiru hindeemti irsiin jiru miidiyaa fayyadamti irsiin jiru asiin jetti hinjanajjanti irsiin jiru musiibaa mati kan si fuudhee si waliin jiraatu jiru kan si janajjanee wajjin bulla siin jiru dhugaa waaqa yeroo namatti dabarfatu gizee namatti gubuufaatii ijoolleen biyya arabaati ufte gizee ishee achitti gubdee waan dhuftee fi obsuu hin dandeessu taa'us hin dandeessu. Akkama cinqii meeqa keessa jechuun cinqii isa kaanitu hin taane bakka maatii bira taa'uunis nama dabbaata. Isheen amma nama guddaa nama of danda'e waan ta'eef ijoollee miti waan taateefi akka ijoolleetti maatii faana taa'uun anayyuu nan dandeessisu. Anu torban tokko danda'een taa'u jaama takka ijaajjii biyya keenya deeman takka Finfinneetti olitti hin deebi'uti. Yeroo ishee fixadhe malee anuu hin danda'u. Rabbi ani haadhi koolaa sammaa kana na kadhataarti. Maan nama ajjeestee biyyaa baate kootu nan jettee. Wallaggaan nabdu isheen amma maatiin ishee haati ishee warri ishee kan jira Wallaggaadha. Amma san biyya rabaa deemee dhufamtanii durayyuu magaalaa sireerraa mana qabnaa hin jaalladhu. Kiristoosii amma nachi deemee galuutti nan muddama. Hirribaa yeroo meeqan ka'aa jechuudha baadiyyaadhaa gara magaalaa yeroo danda'u hin jaalladhu. Maalan goore balleejjira deemaa hin qoyi. Kanaafuu warri dhiironni biyya kanaa jechuudha yoo ati biyya arabaati dura kootu nama sardani hin galtu booleetti si eega eerpoortiitti si eega natu si simata natu si fuudhee galu gaafa dhuftu garuu hamma sooliin kee sirraa dhume daalattiif gurraatti foolii ruuzii sirraa dhume foolii qibaatii shittoo shaambuu biyya arabaa sirraa dhumutti namnu kotta seenii siin jedhu. Kanaaf ofii isaaniiyyuu hojii isaanii irra jiru ni barsiisu barsiisaadha ni daldalu siin immoo maadha beekta obsi siin maaltu si mudate amma nama tokko faana walii galtee jechuudha sirna gaa'ilaa raawwannaa itteen isa booda maadha namtichi moo mana ijaaraa jira namichi jechuudha. Achi booddee mana sana keessa immoo obboleessa isaa fi ijoollee kan wasiilan sana nama sadii ta'anii galu. Manichuma isa ijaaraa jiru keessa. Bilookeettiin ijaarame akka seette jechuudha. Innaa garuu hin xumuramne yeroo hin xumuramne isiniin jedhu iddoo kushinaa fi garuu qoy jarri keessuma jiru miti sumatti keessuma jiru keessa galaniiru. Achi keessaa maaltu hin xumuramne beekte tokkoffaa shinti beetiidha. Lammaffata immoo barriidha. Barrii kan keessa jira miti kan kilaasiin haadhi manaa abbaan manaa keessa bulan sin jira miti isa kanaa jedhe TV iyyuu lama qaba namichi. TV isa guddaa fi isa xinnaa jechuudha. TV isa guddaa ijoolleetti ilaala inni immoo TV ishee xinnoo ilaala jechuudha. Garuu kan hundumaa ganaan sirreessaa isheen garuu
nama sana qabachuu barbaadde bakka. Maaliif namni suni an qabeenya isaa sun taane nama bulchaataadha. Nama yaada naanneeffatedha. An immoo ganaa nama yaada naanneeffanne waan ta'eef nama barumsa baay'ee sin baranne waan ta'eef namni bulchaataan nama fayyada deema. Nimma siree dhiirri siraa'u kan umuriidhaan waggaa 5 ol yoo xiqqaate 5 ol Arabootumtiyyuu yeroo wal fuudhanii baay'ee isaanii yoo agartee hiriyaa isaaniitti wilkan heerumanii. Nama isaan caalu. baay'ee si caalu dhiirri si jammas si caalu qaba kana gowwamina. Ijoollee xixinnoo ishee waxaxetti yoo heerumtanii isheen baatee qajeelti. Lammaffatamoo nama kanarraa maalan jaaladhe akka ijoollee dhiiraa bara kana mataasaa firiizii focfocii maalii godhee hin deemu. Bakka sirisii matee deema. Dhugaa rabbii kam jedhee isinitti mare baay'ee natti tole jechuudhaan qabeenya isaa ergasii dandeetti erga waliin haala hundumaa jalqabnee natti malee qabeenya isaa hamma kana too godhee jiru isheedhaan maayidha obsi. Manan xumura obseedha manicha garuu namni iyyuutti galee jira. Maal taatoo keessa teessu yoo xumurame maal rakkoo? Anamma ijoollee sanaan arii jechuu kun ta'an ijoollee sana wajjiniin taa'uun ni danda'ama. Ani maatii keessa isheen amma maatii keessa hin taa'u ettee bakka gaa'ila dhaabbadhee yeroo kootti fayyadamuu qaba. Yeroo hamma kana biyya Arabaatti asittoo maaliif kan yeroo gubuu jettee sirriidha simmooti. Guyyaan tokko koo deebi'ee namaan dhufu. Inni hojii isaa hojjetata. Isheen garuu amma hojii hin qabanne hojii hojjechaa jirtu maatii bira callistee teessi. Kanaafuu inni obsiidha. Obsi namaa immoo daangaa qaba. Kana aarteetu namichichallee Bilaakii godhee jira. Bilaaklistii godhee gurraachise. Kanas ni jenna waa'ee jaalalaa tokko maal odeessuuf turre. Kanuma kalaan ijoolleen baay'een obsii jedhanii yeroo namarratti gubuu bara. Dura kootuudhaan lafa balleessu. Sardaadha. Naaf obsii. Akkasan ta'e kanan na mudate sananna ta'e kana ta'e. Kanan sirreessaa kanan hojjedhaa. Lama ta'anii sirreeffamuun jedhaan immoo bara. Maal iddoo sanarra ta'anii sirreeffama bara. Anamma namni kun yoo ijoollee sadan sana wajjiniin lishaan intee sana jedhe dhugaan hin ta'an. Maal rakkoo qaba mana guddaa ta'an. Mana guddaadha bara mana kilaasii qaqqaba. Suuta jaras bakka qabsiisaa deemta bara. Garuu immoo namni keenya badaa Dhiironni kanaafuu akka innaa si sardanii miti akka innaa kottu siin jedhanii miti siin jenna. Nama ijoolleen moo lola argisa. Mashiitti bakki filaa warreeb duratti nunu akkasuma warreebnee darbine mana barumsaatiif annaa galtu walin reebdu. Namni akka kootti nama reebu hin jiru dhugaa waaqa duratti jechuudha. Baay'ee hamatseenyaadha tokko obboleessa koo sabninaa jechuudha. Yeroo tokko baranna shiftii tokko kutaa tokko dursa ka waggaama tokko dursamni kutaa tokko dursa namni isa tuqeennan nama sana hin dhiisu hamtuudhaan duratti garri malee amalli koo jechuudha. Amma garuu garraa miidhaga. Ila gizee meeqa astamaaronni na warra fide barumsaan garuu gobaziidha bakka nan hammaadha nama tokko dhiisuun sodaadhusa. Nama barumsaa faatiin nagallu akkasii ijoolleen tokko ammaas warreebuuf jetti waa ijoollummaa dubbannes keetti. Kana ani dur ijoollee baay'ee reebasa baay'ee fuusi. Reebee immoo nan bu'aa bara. Ana kona sodaa. Aarii kana boosisa. Obboleettii sabni naan jedhanii na sodaa obboleettiin isheen guddoon tokkos jirti akkasuma baay'ee hayleenyaadha malee kwaatariin jirti. Isheen dhiirumayyuu manatti barbaacha deemti reebuudha. Gaaf tokko mana wofcoo mana baaburaa deemneetu. Mana baaburaatti mana baaburaattis warreebuun jira bara. Iddoo bishaanittis warreebuun jira. Warrafaa irratti. Naa mana wofcootidha. Wofcoon yeroo baay'ee galgala daakkaga. Achi intali tokko jirti mana isaaniitti galti kan isaanii miti. Intala sana faana wallolee warrafaa irratti. Achi isheen obboleettiin koo maal goote intala sana reebde. Intalitti reebnaan ilmi isaanii tokko moo guddaan tokko jira hangafa. Inni dhufee ana reebuudhaaf inni isheen immoo warri kan dhiira reebdamoo dhiira qabattaayi. Isheen garuu onnee mashiitii fi kan isheen itti gaatamanii oguma dhiira reebuun sin danda'amu garuu onneedha. Mufteessaa jechuudha. Kana sinin jenna kanaafuu yaada keenya. Mandara lishaanii keessa baddimmoo kunoo kan dhaqaleessa. Kana keessa kunoo seente gibbii nama biraa keessa seente la bilookittiin akka ijoollee lakkuu wal fakkaatti sinin jenna.
ishee ta'u. Asirraan an seenee bare sayyii mataa kana yaa. Asuuftee. Maarree kana asii. Maqaa gooftaati mulla 67 arbaandii irraa kaatee jechuudha. Bilookee hamma kana bira darbite. Asal dhufeen. As akkamitti qoy maaluma isaa wal fakkaata as seentee qoy. Ani barrichi baa'elaa achi keessaan dhufuu koo nan beeka miti ree. Dadhabeen jiras waan ta'eef asirraan naaf Kanaafuu dhiira yeroo hundumaa siin sardu amaniina siin jedha. Ijoollee dhiiraa Waa'ee jaalalattoo deebine dhiirota siin sardan hin amaniina. Kottu warra jedhan baay'een amaniina. Kana sinin warra barreeffama sinitti baay'isu sin amaniina. Kaayesoo isiniin jedheeras. Iyyeen warra seenaa isaa dafanii gadi jigan sin amaniina. Seenaan darbeera waan ta'eef amma faana waliin qabatu. Lammaffatamoo yaa'u seenaa isaanii haasa'uun gaariidha. Garuu hin sobu baay'oon isaanii. Seenaa tarra kaatee har'a odeeffattaare har'a seenaa isaanii isa dhugaayyuu sitti naasa'anii bara. Sobaniitu malee. Namoonni baay'een isaanii. Amma yeroo tokko mucaa tokko naannoo godhee yeroollee footoo ijoollee filannoo tokko filadhu kan jedhu sana yaadattamini. Yeroo tokko ho'ee ture waggaa tokko dura akkas. Yeroo sana beeruu kan jira. Yeroo sana mucaa tokkoon piroofaayilii irra godhadhee jennaani. Mucaan inni na gaafataa jiru tokko jira. Barreeffama immoo akka kompiitaraatti barreessa bara. Haannaan bitta haannaa fayyisa jechuudha. Isheen lakkoofsa moduuti bakka barreeffama mucaa sana argitu jechuudha. Ettanii masheetti. Ilaa warri biyya kanaa akkoo Itoophiyaa keessa warri jiraatan barreeffama barreessumaanii fi sagalee maal erguuni daataan isaanii dafee jalaa dhuma. Kanaaf barreeffama akka kompiitaratti si barreessu xiqqaa. Ani immoo barreeffama dubbisuu nan jaalladha garuu barreeffama dubbisuu dur hin jaalladhu barreessuus hin jaalladhu yeroo mana barumsaa ture ijoolleetu naa barreessu. Garuu kan eenyu irratti hin bare beekte wanti irratti kan jaawar irratti dubbisuun bare barreeffama. Nan dubbisa yeroo baay'ee dhugaa rabbii malee kana safaa wal jirraa nan dubbisa jechuudha waan isaan poostii godhan. Malee hin jaalladhu dur ijoolleetu naa fuudhee galii naa barreessa dur lammummaa fi hawaasama maal kan jedhamu tokko hin jiru kitaabni kutaa shanii fi afuritti ceetti Asteer jedhamtuu fi intala gosii tokko dirribee jedhamti isaantu naa barreessa jechuudha daftarii fuudhee galii. Annaa kun ta'ee soo jiru akkamittiin mucaa kana piroofaayilii godhetta maali? Ndee ishi na jaallatee jiramni akka jedhetti akka barreeffamichaatti na jaallatee jira. Garuu immoo si shakka jechuudha. Jaallatee taanaan immoo shakkii hin barbaachisu. Nama sana shakkitee taanaan immoo deebitee jaallachuun hin barbaachisu akka kootti. Dhugaa rabbii. Maaliif bakka nan shakkimni nan isa. Nan jaalladhe isaan immoo sirriima isaan jaalladha jechuudha. Yoo nama sanarraa shakkii qabate immoo duduuba deebi'u. Malee shakkuun gaarii miti. Kana sinin jennaa yaa hordoftoota namarraa sun duras wal hubachuun gaariidhaan jedhan. Bakka deemnu immoo deemnee viidiyoo kan biraatiin waan biraa isin agarsiisna jechuudha. Ciao amma.